kana keessatti gara sila provide per hours kan jedhu kana gara kanatti achi garagalchaa yoo deemte qabxiin achirratti lakkaa'amaa jechuudha. Qabxiin achirratti lakkaa'amu kun gara sila amma fakkeenyaaf 9,000 saantima 9,287 kanaani sa'aatii yookaan immoo 842 pilaas waan jiru kana bitachuu dandeessa jechuudha. Gaafa kanaasitti kuufamni ka'ee siidaamaa deemaa jechuudha. Gaafa achitti siidaamaa deeme kaampaaniin kun maallaqa sii kaffaluu danda'a jechuudha. Namni kamuu isa kanarratti yoo hojjete waanuma xiqqoodhaan milkaa'uu danda'a jechuudha. Isa kana irratti